bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaanna bakka haqti injiraan jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. Jijjiiramni dhiibbaa uummataa fi paartiin dhufee boqonnaan jalqabaa ce'atiin jira ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Muktaar Hajjiitu balballoomsa. Jijjiiramni dhiibbaa hawaasaa fi paartiin dhufe boqonnaa jalqabaa ce'ee jira. Boqonnaa jalqabaa kanaanis yaadoleen jijjiiramichaa gochaa fi jechaan mul'ataniiru jedhan Dr. Abiy Ahmed. Qormaatileen jijjiiramichaas uummanni beekee akka irratti qabsaa'u ta'eera. Kunis bu'aalee jijjiiramichaa cimsuuf qormaatilee gara carraatti jijjiiruuf milkii uumeeras jedhan. Waggoottan 6 darban hojiileen jecha irra darbuun gochaan mul'atanii imaammata hojmaataa fi seera qofa utuu hin taane jijjiirama amalaa fideera. Jijjiiramichi cabiinsa waggoota darbanii kan suphu har'a kan tolchuu fi imala egeree Itoophiyaa kan qajeelchuudhas jedhan. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa hundeeffama isaa waggaa 5ffaa yeroo kabajuu jijjiiramoonni gurguddoon mul'atan eeramuu qabu. Hundeeffamni paartii badhaadhinaa seenaa hundeeffama paartii ammayyaa paartii siyaasaa Itoophiyaatidha. Kunis dadammaqiinsa hawaasa keessatti uumeeras jedhan Dr. Abiy. Kanaanis gurmaa'insi haaraan paartilee siyaasaa keessatti dhufeera. Gaaffilee uummata toora qabsiiseera. Tooftaalee siyaasas beeksiseera. Gama biraatiin immoo qabsoo siyaasaa fi hidhannootti akka makamu siyaasni jibbiinsaa akka mo'u sabummaan yaadama siyaasaa fi tooftaa qabsoon maqaa wal xureessuun akka jajjabaatu gochuun adeemsa siyaasaa ammayyaa keenyatti gufuu ta'eera jedhan. Paartiin badhaadhinaa duudhaalee siyaasaa duraan turanii fi cabiinsa siyaasaa akkaataa wal'aanuun danda'amu irratti hundeeffame. Kunis firii jijjiiramicha keessaa isa tokko. Hundeeffamni badhaadhinaa daangaa moggaa fi gidduu miseensaa fi deeggaraa horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa tarkaanfataa fi achumee firaa fi diina kan kana fakkaatan jedhu jigsuun jijjiirama siyaasaa yaada qofa irratti hundaa'e uumeera. Paartiin badhaadhinaa garaagarummaa yaada akka faayaa fi duudhaatti fudhata jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy. Damee dinagdee siyaasaa hawaasummaa dippiloomaasii fi misooman bu'aaleen hedduun galmaaniiru. Bilisummaa fi guddinni miidiyaalee bilisummaan yaadaa mallattoo qaroominaa fi ibsituu sabdaneessummaati. Jijjiiramichaan bilisummaan miidiyaa akka kabajamu miidiyaaleen seeran qofaan akka hojjetanii fi bulan hawaasa hundaaf madda yaadaa akka ta'an taasisuun danda'ameera jedhan. Abbaan taayitaa miidiyaalee hojii seeraa fooyyessuu, hojmaata miidiyaalee fooyyessuu, qaqqabummaa miidiyaa jajjabeessuu, sirna miidiyaaleen ofiin wal to'atan diriirsuu kaasaniiru. Lakkoofsi miidiyaalee jijjiiramaan dura 122 qofa turan yeroo ammaa 272 gahuu isaanii ibsan Dr. Abiy. Buufataaleen televezyiinii 25 turan amma 78, raadiyoon 52 irraa gara 73, afaanonni miidiyaa biyya keessaa 39 irraa gara 60tti ol guddachuu eerani. Itoophiyaan seenaa dheerina umrii mootummaa qabduun walqixa hin haaromne kan jedhan Dr. Abiy sababni jijjiirama fides cabiinsa isa kanaadha jedhan. Barri kun bara guddina Itoophiyaa akka ta'u waloon haa hojjennu jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaan xiyyeeffannoo addaa seektara qonnaatiif kenniteen jijjiirama qabatamaa fiduudhaan keessattuu oomisha qamadii alaa galchaa turte kan biyyatti oomishtuun bakka buuftee alattis erguudhaan seenaa jijjiirteerti. Gama oomisha qonnaatiin gama hundaan hangi callaa argamuu dabaluu danda'eera. Kanaanis oomishni foon lukkuu toonii 70,000 irraa gara toonii 200,000 fi 8,000tti, oomishni aannanii jijjiiramaan dura liitira biiliyoona 7.2 ture yeroo ammaa liitira biiliyoona 10
olitti guddateeras jedhan. Oomishni misooma damma toonii 100 fi 29 ture gara toonii 200 fi 72tti guddateeras jedhan. Hojii haaromsuu Itoophiyaa dalagame keessaa inni guddaan hojii magariisummaati. Kanaanis waggoottan 6 darban biqiltuuwwan faayidaa dinagdee adda addaa qaban biiliyoona 40 dhaabamuu danda'aniiru. Biqiltuuwwan bosonaa harka 50.4 fi biqiltuuwwan nyaatamanii fi tajaajila garagaraatiif oolan harka 48.6 dhaabuun danda'ameera. Haaromsa Itoophiyaa taasifameen oomishaaleen indaastirii alaa galfamaa turan hedduun biyya keessatti akka oomishaman galteewwan warshaalee biiraa, zayitaa, paastaa fi nyaataa garagaraa, uffanni barattootaa fi dambiiwwan garagaraa, meeshaaleen tajaajila elektirikii biyya keessatti oomishamanii tajaajilaa jiru. Itoophiyaan hojii gama artificial intelligence fi Itoophiyaa dijitaalisuudhaaf hojjechaa jirtuun akka biyyatti teknoolojii garagaraa irratti qorannoo taasisuudhaan faayidaadhaaf oolchaa jirti. Akkaawuntiin dijitaalaa miiliyoona 52 ture gara miiliyoona 200 fi miiliyoona 5 fi 400tti qaqqabeera. Mallaqni karaa akkaawuntii teknoolojii ammayyaatiin daddabarfame tiriliyoona 9.6 irra qaqqabuu danda'eera. Gama biraatiin lakkoofsa herregaa dijitaalaa birrii biiliyoona 7.7 walitti qabuu danda'ameera. Sagantaa maaddii shaggarii fi maaddii biyyaaf jedhuun magaalaa Finfinneetti hawwattoota turizimii hedduun hojjetamanii jiru. Hawwattoonni turizimii halaalaa keellaa fi Koshaatis ijaaramanii tajaajilaaf oolanii jiru. Gama biraatiin ammoo sagantaa maaddii dhalootaa jedhuun kutaalee biyyaa 7tti hawwattoonni turizimii ijaaramuu irratti argamu. Magaalota keenya hammayyeessuudhaafis hojiin koriidarii magaalotaa Finfinnee irratti erga milkaa'een booda gara magaalota birootti gadi bu'ee hojjetamaa jira. Kun immoo magaalota keenya hammayyaa'oo jireenya lammiileef mijatoo oolmaa daa'immanii fi dargaggoota araadaa irraa walaba ta'e horachuudhaaf ni tajaajilu jedhan Dr. Abiy. Hojiin pirojektoota misoomaa guyyoota fi ji'ootatti xumuruu waan haaraa baratamaa jirudha. Ijaarsi hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa harka 97.6 irra qaqqabee kanaaf fakkeenya gaarii ni taas jedhan. Dhaabbilee tasgabbii fi nageenya ijaaruudhaaf hojii hojjetameen dhaabbilee namoomaa ga'umsa teknooloojiitiin badhaadhan ijaaruun danda'amee jira. Dhaabbileen kunniin heera biyyattii qofa bu'uureffatanii dhiibbaa siyaasaa tokkoon maletti hojii isaanii akka hojjetan taasifamee jira. Jijjiiramni riifoormii diinagdee maakroo cabiinsa diinagdee maakroo idaa biyyatti hammeesse furuu keessatti shoora olaanaa taphateeras jedhan Dr. Abiy ibsa isaanii keessatti. Riifoormii diinagdee mandhaleessaa taasifameen hojiin hundi galeessi hojjetamee jira. Riifoormicha booda liqaa fi deeggarsi biyyoota alaa irraa argamus dabaluu akka danda'e ibsa isaanii keessatti kaasan. Jijjiirama booda Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa ishii kabachiisuudhaaf daandii ifaa fi qajeelaa ta'e hordofuu irratti argamti. Karaa kanaanis Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabdee deeffachuudhaaf karaan hordofaa jirtu hawaasa addunyaa baay'ee biratti dhageettii akka argatu gargaaree jira. Sadarkaa idil addunyaattis fedhii fi faayidaa biyyaalessaa eegsifachuuf hariiroo gar lamee fi gar hedduu irratti hirmaachuudhaan hojjechuu irratti argamti. Ayyaana hundeeffama paartii badhaadhinaa waggaa 5ffaa wayita kabajnus milkaa'ina raawwanne lakkaawachaa itti fufsiisuudhaan qormaatilee darbaa rakkoowwan mudatan hiikaa kan itti fufnu ta'a. Kun hundi garuu jalqabuu keenya agarsiisa malee xumura keenyaa miti. Kanaafuu hoggansi fi miseensonni paartii keenyaa, hoggantoonni fi miseensonni paartilee morkattootaa akkasumas uummanni Itoophiyaa hundi jijjiiramichi lafa qabatee akka itti fufuu fi Itoophiyaadhaaf bara jalqabbii ol ka'iinsaa akka ta'utti hojjechuudhaaf waloodhaan akka kaanuu fi akka qabsoofnuuf carraa kanaan nan gaafadha. Inishitiivonni mootummaan bocamaniitiin hojiirra oolaatiin jiran wabii nyaataa mirkaneessuu fi dinagdee biyyaa utubaatiin jiru jiran sadarkaa pirezidaantii taanatti qindeessan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Argaa. Godina Shawaa Bahaa Naannomeetti hojiin misooma muuzii fi qamadii eegaleera. Rooba Saabantii. Akka naannoo Oromiyaatti inishiyatiiviiwwan bocamanii hojiirra oolaa jiraniin bu'aan abdachiisaa ta'ee galmaa jiraachuun himameera. Bu'uuruma kanaan hojii gama kanaan eegalaman itti fufsiisuuf jilli pirezidaantii taanaatti qindeessaa kilaastara misooma baadiyyaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaan durfamu dhaabbii inishiyatiivii muuzii fi hojii misooma qamadii jallisii bonaa godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda Qooqaa Nagoo fi Dhunguuggii Baqaleetti eegalchiisaniiru. Qonnaan bulaan aanaa Lumee ganda Qooqaa Nagootti yeroo jalqabaaf inishiyatiivii misooma muuzii lafa
qonnaa isaanii irratti eegalee akka jedhetti hojiin kun nuuf jalqabbii ta'us muuxannoo iddoo biraarraa arganneen bu'aa isaa waan argine itti amanneef muuxannoodhaan lafa qabnu hundarratti dhaabaa jirra jedhan. Lafa kana qarasaa nuti midhaan oomishna, atkiltii adda addaa oomishna, timaatima oomishna. Shitiifi mootummaan gadi buuse muuxannoo gaarii walii daddabarsuu kan jedhu saniin kara bulbulaa kana Adaamii Tulluu deemnee warrannee muuxannoo san laalle. Oomisha san gizee laalle baay'ee nama hawwata, baay'ee gaariidha. Oomishni inni kennullee muuzii inni kennullee gaarii waan ta'eef nus immoo dukkanatti hojjennee tajaajila wayin immoo bu'aa mootummaan jedhu kana hin arganna kan jennuun sanyii pooyoo jedhamu filatamaa waan ta'eef isa kana bu'aa isaa achitti waan argineef amma immoo kana oduu hojjennee nus jijjiiramuu hin dandeenya, nus guddachuu hin dandeenya. Hojii kanarrattis deeggarsaaf gargaarsa godhamuufii qabus gaafataniiru. Biqiltuun kun immoo bishaan barbaada. Qotee bulaan naannoo kana amma baay'ee jeeqamaa jira waan ta'eef amma maalinni bishaan lafa jalaa mootummaan keenya humna qaba. Kanaafuu bishaan lafa jalaa oduu nu bahee. Godina Shawaa Bahaatti inisheetiivii qonnaa hojiirra ooleen hawaasni fayyadamaa ta'uu eeruun kanas cimsanii kan itti fufan ta'uu bulchaan godinichaa obbo Abbaabbuu Waaqoo himan. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Abdulaziz Daawud dhaabbiin muuzii aanaa Lumee ganda Qooqaa Nagootti eegalchiifamee bu'aan inisheetiivii muuzii irraa argamu daran akka dabalu gargaaraa jedhan. Muuziin asitti dhaabbachuu akka danda'u kana dura hin hubatamne. Potenshaal muuziidhaaf ta'u bakki kun hin qaba kan jedhu hubannoon hin turre. Amma bifa haaraadhaan kan inni dhaabbatuuf lafti kun lafa biyyeen isaa gabbataadha. Bishaan dhiyootti jira. Kanaaf asirratti kilastara guddaa yoo goonee jenne Moojootti dhiyoo jira. Kiiloomeetira 30 caalu. Moojoon diraayipoortii qaba. Akkasumas giddugaleessa biyyaatiif illee dhiyoodha. Gabaan isaallee mijataadha jechaadha. Kanaaf qonnaan bulaa keenyaa yoo qabatamee jedhu hojiin akkanaa kun akka inni milkaa'uu danda'u amanneet itti galaa jirra jechaadha. Dhimmoota qonnaan bultoonni kaasaniifis karoorri qabamee hojiitti seenamuu isaas dubbatan. Akka naannoo Oromiyaatti bara kanatti biqiltuu muuzii miiliyoona 61 caalu dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa inisheetiiviin misooma muuzii ergee galee kaasee bu'aawwan hedduun argamaniiru jedhan. Misoomni muuzii uummata keenyaaf qonnaan bulaa keenyaaf carraa guddaadha fidee kan dhufu. Akkuma beekamu muuziin erga dhaabbatee ji'a 9 keessatti oomisha kennuu jalqaba. Kanaaf yeroo dheeraatuun fudhatiin yeroo gabaabaa keessatti galii maddisiisa. Firii isaatiin galii maddisiisuudhaan alatti immoo biqiltuun jalaa margu sakariin isaas maallaqatti jijjiirama. Kanaafuu iddoon bal'aan naannoo Oromiyaa keessa jiru iddoowwan gammoojjii fi bishaan qaban keessatti hektaara 100 hedduutti lakkaa'amuun muuzii misoomsuun hin danda'ama. Bu'aawwan argaman itti fufsiisuufis iddoowwan misooma muuziif mijataa ta'an hundarratti inisheetiivii kana babal'isaa jiraachuus eeranii hojii inisheetiivii muuzii asitti jalqabes akka milkaa'uuf ogeeyyii fi qaamoleen qooda fudhattoota ta'an hundi tattaafachuu qabu jedhan. Qonnaan bultoonni keenya baadiyyaa jiranis qe'ee isaanii keessatti muuzii dhaabanii guddisuudhaan isa kunuunsanii faayidaadhaaf oolfachuudhaan wabii midhaan nyaataa isaanii illee mirkaneeffachuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphachaa jiru misoomni muuzii kuni. Kanaaf dargaggeessi keenya iddoo bishaan jiru jiraatu iddoo agroo ikoloojiin muuziidhaaf mijataa ta'e keessa jiru hundumtu inisheetiivii mootummaan diriirsee hojjetaa jiru kan hubate qonnaan bultoonni keenyas bakka jiranitti misoomni muuzii kun dinagdee qonnaan bulaa keenyaa jijjiiruu keessatti qooda guddaaf olaanaa akka qabu hubatanii sosochii misooma muuzii eegalame kana sirriitti akka inni fiixaan bahu akka inni galma ga'u tumsa barbaachisu akka godhan. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde, sa'a nagaa lallabde, namaa nagaa lallabde, malkaa nagaa lallabde, maddaa nagaa lallabde, karaa nagaa lallabde, gabaa nagaa lallabde, bultii nagaa lallabde, ooltii nagaa lallabde. Wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde, nagaatu duraana. Nagaa jechuun utubaa biyyaati. Yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaa namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.